hundi keessan bakka jirtanitti jaalalaa fi fayyaa isinii hawwa. Nama Oromoo ganee salphate malee nama Oromoo ganee faayidoome hin garree jee Jawaar Mohaammed. Osuma lubbuudhaan jiruut argaa jirraa jechuu barbaadetti waa inni jechaa ture san. Osuma lubbuun jirru argaa jirra jechaadha. Gartee qotte duudaan Oromiyaa bulchituuni haala isiin keessa jirtu laallee garra jechuudha. Gartee wohuma gartee Oromootti miqqanyaa ta'aniif akkamitti sabni Oromoodhaa akkamuma bilisooma jechuudha. Miqqanyaa nuti ta'anii warri gartee amantii takka hordofu jechuudha. Gartee uummata nafxanyaati wajjin amantii caaltee hin jirtu. Ogguun jiru maali? Ani immoo fakkeenyaaf Islaama. Anaafis kiristaanummaa caalaa Islaamaatu irra naa wayyaadha. Kiristaanaafis Islaamummaa caalaa kiristaanummaa irra wayyaa fi waaqeffatallee akkasuma jechuudha. Kanaaf jechuudha amantii caaltu hin jirtu. Ammoo amantiin Itoophiyaa keessatti amantii wasakni yoo jiraatte Ortodoksiidha. Ortodoksiin amantii fokkottu. Maaliif beektanii? Ortodoksiin qawwee qabdi. Nama jeefti. Ortodoksiin ta Amaaraati. Amantii mitiyuu Amaara. Maaliif waan kana jee beektu? Beeti kiristaana Ortodoksii hunda keessa qawweetu jira. Irra deddeebi'eetiin jaa Jawaar Mohaammed namni mana hidhatti oggure Ortodoksiidha. Ilmaan Oromoodha. Ortodoksiin Oromoodha jibbiti. Ortodoksiin Oromoodha jibbiti. Oromoo Islaamaa qofa jibbiti jechuu hin dandeenyu mallee. Obboleeyyan keenya ilmaan Wallaggaa bakka jiran sanitti jechuudha dhumuu hanqatanii Finfinnee keessatti Wallagga ta'uu qofaaf Wallagguma waan ta'e qofaaf ilmi Oromoodhaa rakkachaa jira. Fact. Waan dhugaati kun. Oromoo keessaa namni Oromoo jechuudha. Namni Oromoo gabrummaa jalatti okkure hordoftoota amantii Ortodoksii qofa. Fact. Dhugaadha fudhadha. Dhugaadha. Uummanni Oromoodhaa kutaa 11 Abiy Ahmed deeggartan. Abiy Ahmed mililik masaraa kaayyatee warra gartee aanoleedhaa fi gartee calanqoo sirriidhaa jiru hidha guuree kana jeese nama immoo gartee mililik xuqursa'u je'een irratti faarse miila dhungate kana deeggartan jechuudha. Kana deeggartan Abiy Ahmed kana deeggartan jedhu isin. Shimallis Abdiisaa fa'aa jechuudha nama gartee ilmoo naannoo isaanii ka Oromoon guutuun ittiin boontu an nama Harargeetii Hacaaluu Hundeessaa naman ittiin boonu naman if duratti ilma Tuulamaa kanin sila'an if duratti ilaalu namni galaafate. Ijoollee Tuulamaati aangawoota Tuulamaati. Kana obboleeyyan keenya ka Tuulamaa sabboontonnis ta'e gobantoonni beekuu danda'uudha qaba kana. Kana beekuu danda'uudha qaba. Ortodoksiin amantii miti. Is a government. Ortodoksiin mootummaadha malee amantii miti.
Itoophiyaa kabitaa jiru ortodoksiidha durirraa hangamma. Ilmaan Tigraay kana namni kana dhiiga laga yaase ortodoksiidha bar. Beete kiristaana keessa nama ajjeefne. Beete kiristaana Wallaggaa keessaa qawween gurre. Qawween beete kiristaana keessaa maal gooti? Maaliif fudhanne dhugaa? Pirotestaantiidha jira. Amantiin biraa hedduu jira Itoophiyaa keessa. Taqawwee qabdu gartanii isin. Ortodoksii malee. Isin nama fixaa jira. Dhugaan jirtu tana. Maan fudhanne? Ayyoo Islaamni nama fixaa jiraatellee Islaamni nama fixan jaan. Ninja. Ummanni Oromoodhaaf bilisoomuudhaaf amantii qabu hunda keessaa bahuu danda'u qaba. Annama Islaamaati eegannama Islaamaati Oromoo kiristaanaati wajjin lolee eefan bilisoome. Amantiin Islaamaatii fi amantiin kiristaanaati illee walumaan bilisoomneeti wal cina masgidaa fi beete kiristaana jaarrannee san booda qeensiin teenyaa fi sheekni keenya karaa dippiloomaasii ta'een karaa kamtu sirrii jechuudhaan kitaabaan wal amansiisuudha. Nuti immoo akka sabatti waliin qabsaa'uudha. Laal. Yoo kiristaana dhumuu jira Islaamni dhumutti hin jiru jee yoo ni yaade roong ittiin jira jechuudhaan gabrummaan narra fe'ama. Akka bara 2016 yaadadha. Oromoon Islaamaatii fi Oromoon Musliimaa tokko taatee TPLF irraa hojiiftee walitti bahitee jechuudha gartee ulamaa'iin Islaamaatii fi qeensonni Oromoodhaa ka kiristaanaa wajjin tokko ta'anii wajjin nyaata nyaatan. You see how it is beautiful. Akkatti toltu gartee wanni sun. Waan sandeeffachuudhaaf amantii keessaa baya. Ummata Amaaraatii wajjin amantii takka qabaachuun አይቻልም. አንዱ ቃል ስትማን አማራ ኦሮሞ የሚባል ነገርን መስማት አይፈልግም። መስማት ማሊ ቄስ እኙ ኸኝሱን ጀቹ ዳገርቴ ሰቦናን ሱን በር ኑቲ ሜጅራ በር ኦሮሞ ይወዱ ተለ ጀነተን ሴንቱን እንጃንጄ በር ሚዲያ ኦኤምኤን ጉባታ ኤምኤም ኢፋኔ ፈቲ ጅባ hanqana xamaare isin irraa qaba amaara wajji yaatanii ilmaan oromoodha hin ficcisiisina olaantummaa amaaraa deebifna jettanii ilmaan oromoodha hin ficcisiisina ilmaan oromoodha warri qawwee hidhatan karaa woboo keessa amantiin hin jirtu oromummaa malee woboo keessa gantummaan hin jirtu oromummaa malee waayifaan woboodha kun lama qofa asiin oromiyaadha hidhatee jira asiin immoo oromoodha hidhatee jira garuu isin aangawoonni gubbaadha warri gartee nafxanyaa wajjin firooma qabdan warri nafxanyaa wajjin eessumman adeera taatan sababa bal'aa kana ugguruun dandeessanii dhiisaa boru seenaan isin gaafatti goobanaa daacceedhaa hammaa kanan ta'inaa Taaddasaa Birruu san ta'a malee warri ilmaan oromoodha gabrummaa jalatti cunqursaa jiru. Obboleeyyan keenya Tuulamaa keessa warra waayifaa goobanaa daacee hidhate qofa. Warri immoo Oromiyaa bulchaa jiru. Warri Oromoo jilbaan lafarra oofaa jiru. Isin turu gabruumis ifaan ifa kun. Ilmaan warri gartee waayifaa Taaddasaa Birruudhaa qabu sabboontonni dhumaa jiran. Akkuma Wallagga namni dhumutti Shawaa keessattis namni dhumaa jira. Hogguu tana namni hara lamatti adda cabe jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma Harargee keessa warri maantana bilisiginnaa keessa jiru aligalmoo jennee yoo dhoofne Harargee guutuu keessatti jechuudha warri gartee bilisiginnaa jala jiru warra waayifaa aligalmoo qabu. Warri ammoo gartee bilisiginnaa balaaleeffatee bilisiginnaan bakka nun buutu jechaa jiru warra waayifaa jaarrabbaa gadaatii fi elemoo qilxuu qabu jechuudha kabiraan jiru. Shawaa keessallee akkasuma jira. Warra waayifaa goobanaa daacee hidhate warra goobanaa daaceetiif kitaaba baase warra goobanaa daacee sabboodhaan hunjee jechuudha. Warri kun warra waayifaa gartee Taaddasaa Birruudhaa qabatu jechuudha. Hogguu tana
warri waayifaa goobana carraan rabbii mudee jechaadha warri goobana daacedhaa hordofu biyya qabate jecha aangorra jiran warri gartee waayifaa Taaddasaa Birruudhaa qabu akkuma keenyatti carra dhabeessatee jechuudha hafee dhumaatii fi ajjechaa fi hidhaan isaan mudattee jechuudha hiikaan biraan jiru warra kana jechuudha ammoo warri Oromiyaa bira kutee Itoophiyaa nuutu bulchaa je'ee ilmaan Oromoodhaa qulqulluu khara TPLF ichi oofee TPLFin hanga tokko raamata nu gootee mooraa horii keessatti ilmaan Oromoodhaa walitti qabdee keeysee jechuudha garis hanga fixxee dhugaan jirtu tanaa fudhaa namni Oromoo kutaa 11 gabroomse ilmaan garee ilmaan gobanaa daaceeti maali aangoo tana keessatti maaliif hin hisaabne bar isiniin kun mataan qabdan malee nama masadi mayoon isinii gayaadha bar amma fakkeenyaaf Biraanuu Juulaatii fi Yilmaa Mardaasatii fi Shimallis Abdiisaa yoo maqaa isin dhee kana bira nafne bar eessa ijoolleen tun hortee gobanaa daaceeti jechuudha isaan kanaatu hortee Taaddasaa Birruurraa eegalee kutaa Oromiyaa guutuutti ficcisiisaa jira jechuudha. Kana immoo seenaan isin gaafatti. Artistoota keessaa illee warri sabboontonni gartee ani goobanaan bakka nan bu'u gartee Taaddasaa Birruu malee jee falmataa jiran ni agarra. Caalaa Daggafaa agarra. Ittiiqaa Tafariif agarra. Kanneen warra waayifaa eenyu qabu waayifaa Taaddasaa Birruu qabu jechuudha. An Oromoodha malee akka gandatti yaadu warra jiru. Hedduu jira gaa warra Kacaalaa Bultumeefaa jira. Warra waayifaa gobanaa daacee keessa kaayan. Kana Oromoon laal qalamni Oromoodhaa hawaa barreessaa jira. namni itti gaafatama seenaa jalaa ba'u hin jiru. Gara biraatiin mee namni kun ganda kiyya Oromoon guutuun hudduu haabantu gartee gurbaan ganda kiyyaa kun gartee galma isaa gayuu malee harma fedheenu haa ta'u Oromoo ficiisaa galma haa gayu Oromoon guutuun dantaasiiti warri jettan hin milkootini dhaabbadha. Abiy Ahmad gowwaan bashaashadha. Gowwaan baadiyyaa bashaashaa keessatti dhalate biyya diigee jira. Sodaan an qabu guddoo yoo jiraatte wani nan sodaadhu guddoo yoo jiraatte Oromoo hagar magzaat aychilim nuun ja'aniiti sababa bal'aa kana maqaa xureessan jechuudha sodaa qaba malee ilmi bashaashaa gowwaan bashaashaadhaa kun kara tokko hin dhaqu. Kana jala yaatanii nama ganda keenyaati nurraa dhalate jettanii sababa bal'aa kutaa 11 kana sabni kun bilisoomuuf ta'a. Seenaa jalaan baatan. Nuti seenaa jalaa ba'uudhaaf goobantoota keenya warra waayifaa alii galmoo qabu yeroo hundaa'u dura dhaabbannaa bar. Maaliif nuti harargummatti amannuuti? An dhugaa sitti hima. Nuti islaamummaa dura oromummaadha dursaa turre durirraa hanga ilaa irratti. Yoon akka sabatti bilisoomeen amantiin xiyyanaa kabajamti jennee waan yaannuuf. Yoon hin saba Oromoo kana ka kiristaanaati hojii yoon hin bilisoomeen amantiin islaamaatu naaba bal'atti jee waan hin yaaduufin durirraa jechuudha haga ilaa irratti gootowwan keenya ka Somaaliyaa keessatti dhume namni 11 san wanni islaamni harargeedhaa wajji dhumeef waan biraatii mitanuma malee. An dhugaa inni isinitti hima. Gisma hundaa'u amantii santana duras Oromummaa dursaa. Oromoon amantuma sadii qabdi. Islaamaa fi Kiristaanaa fi waaqeffataadha. Kuni sadeenuu waliin kabajamuudhaaf akka
akka Oromootti bilisa bahuu danda'uudha qabda. Yoo akka Oromootti bilisa hin baane amantiin tun sadeenuu cufaadha karaan siidha. Cufaadha. Yaasin Nuuruu fakkeenya yoo fudhe man Yaasin Nuuruudha Islaama Amaaraati. Waan inni gaafa kaan jeesan yoomiyyuu taanaa waan na keessaa baduu miti. Oromiyaan tun bari yoonii murama jette bar sabaa sablammii dhibba meeqaa wajjin wallolti jeelaan jibbaa inni Oromoo irraa qabu jechuudha. Tanaaf amma fakkeenyaafan Yaasin Nuuruu Islaamaa caalaa namni natti aanu Baqqalee Garbaate jechaadha. Akkasii bar. Islaamni Amaaraa, Islaamni Guraageedha argaa Oromoo danda'u. Argaa Oromoodha. Akka Oromoon nu jibban malee akka amantiitti nu jaalatan. Oduu sila akka amantiin nu jaalatanii TPLFin gaasila Islaamoo fixxi malee Wallaggaa fi Shawaa fixuun qabdu ture egaa. Gaafa san akka Oromoo dhumne bar. Akka Oromoo dhumne waan ta'eef akka Oromootti haa bilisoomnu. Sambooda abbaan fedhu khabir amantiin biraa Oromoon gartee waan biraa Oromoon gartee kun leencoo haa arbatti amantu haa dhuftu mirgasiiti. Mirgasiiti. Bilisoomni akka sabatti akka foonitti haa bilisoomnu. Kanaaf namni kun ganda kiyya jettanii namni kun amantii yoo hordofa jettanii sababa Allah kana dhiiftanii murna ganda keessaa ba'ee biyya bulchuu hin deeggarina. Nafa saartan. Nuti har'a wanni TPLF deeggaruuf maal beektaa? Eefa gartee Abiyyi Ahmadii fi gartee gareen gartee Ali Galmootii fi gareen goobanaadhaa cidhatun ummata Oromoodhaa kana gartee miqqanyaatti tahanii abadan Amaaraa bilisoomuu qaba malee sabni Oromoodhaa bilisoomuu qabu erga ja'anii isaan nutis lakkii isin warri kana jookuun nafta jageera nu golchuurra ibin barbaachisaa taanaan TPLF nurratti haa deebitu jennee wanni TPLF deeggaruuf tana waan biraati miti. Achitti harkaa ol qabne barra. Biyya fuutanii naftanya galchuu yaatan. Naftanyaan TPLF wajjin xilaata waan ta'eef TPLF irra nu wayya. Achirra wal qabne harkaan. Achirra harkaa ol qabna. Sigalee kanaaf jechuudha namuutu bilisoomuu yoo barbaadan amantii teessan dura gandummaa dura Oromummaa dursa. Addunyuma tana gubbatti jechuudha sabni tokko gartee akka saba qabsaa'ee eegasii amantii babal'ifatee biyya kana keessa amantii 200 fi waatu jira. Kiristaanni qoftiin biyya tana keessa. Uummanni gurraachi kun Haayile Sillaasee abbaduun arkan. Asirra fannifatee deemu. Gartee akka heddumina maaliif akka coraa gurraachatti bilisooman amantiitti dhiisanii akka coraa gurraachatti warra charchii uummata adiidhaa dhaquutu jira gurraachi. Eega bilisoome gaafan. Eefa bilisoome. Gartee maati? Eefa bilisoomte amantii heddummeeffattee waan feete abbaddus mirga keeti. Garuu namni gartee hayyama namaatiin alatti nyaateen dhuyne. Obboleessa kiyya eessa rabbi isaa abbata. Eessa waaqayyo isaa kadhatame. Tanaaf dura akka foonitti haa bilisoomnu akka sabatti haa qabsoofnu. Isa nam tokko ganda kan keessaa ba'ee jechuudha gartee uummata Oromoo miidhasaanaan jechuudha akka qushashatti ilaalii. Akka qushashatti ilaaleetii kuffisi. Nuti tana jechuudha nuti wanni nuti yaadnu. Kanaafuu tanumaan isin jaajeetiin dhufee namni kun ganda kiyyaa namni kun gartee gositiyyaa namni kun gartee amantiitii jettanii warri gartee hotte duudaa tana deeggartan ni kasaartan. Itti gaafatama seenaa keessaan baatan. Akka Oromootti haa qabsoofnu ilmaan Oromoodhaa haa qawwee hidhattan deemaa karaa gartee woboodhaa seenaa. Seenaa horii qabdan horiidhaan gargaaraa woboo arra bakki yaanuun jiruchi malee.
nafxanyicha gartee biyya bashaasharraa dhufe kana jechuudha hin deeggarina. Kanuma kana jechallee gartee wal jaartanii jechuudha guruuppiidhaan feesbuuk kana gubbatti yaatanii feesbuuk kana man cufina. Hin cufina. Feesbuuk gartee nama dhimma Oromoodhaa dubbatu hin cufina. Kanumaan isiniin gaajee isin dhufe gaa'ii galatooma.